Hordoftoota chaanaalii Laliituu nagaa farara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a viidiyoo gabaabaa waliin ilaalla. Innis waa'ee vaaziliinii kana waliin ilaalla. Vaaziliiniin rifeensa keenyaaf faayidaa akkamii qaba waan jedhu waliin ilaalla. Akkasuma waan na fayyadedha waan ta'eef isinii qooduu barbaade jechuudha. Rifeensa fuulduraan nu jalaa caccabu akkasuma fuulduraan nu jalaa dhumu akkasuma uumamaan illee faatu kan qabu nuu fiduu kan danda'u vaaziliiniidha jechuudha. Anamma kun hundinuu vaaziliinii kan kunuunsedha jechuudha. Akkamiin akka godhannu immoo akkamiin yoo godhanne rifeensa keenyaaf jijjiirama akka qabu immoo walumaan ilaallaa na wajjiniin turaan isiniin jedha. Ani uumamaan faaxuun qaban ture. Amma garuu kunoo naaf fuuteera otoo argitanii jechuudha. As ga'aa ture faaxuun koo walakkaa kana ture. Kunoo inni addisii biqila hin beekama jechuudha. Ilaala amma kana hunda yeroo hundumaa halkan godhadheen bula. Namoonni baay'een keenya foroforii namatti ta'a vaaziliiniin yeroo foroforii osoo hin taane keessoo rifeensa keessaniitti waan qabatuuf isinirra daalachaa. Inni immoo rakkoo qabu yeroo miiccattanitti sirriitti shaampoodhaan buqqee rifeensa keessanii sukkuummattanii miiccitu waan ta'eef faayidaa isaarra miidhaan isaa hin caalu faayidaa isaatu caala jechuudha. Kanaaf fayyadamaa isiniin jedha akkuma argamu ilaalaa kana hundumaa isiniin jedha. Kana hundumaa faaxuun qaba sirriitti hin ture kun hundumtuu. Amma garuu naaf guutee ilaa guddachaa jira jechuudha. Amma guuteera akkana fakkaata jechuudha. Haala kamiin immoo akka fayyadamnu na wajjiniin tura walumaan ilaalla. Na wajjiniin tura. Akkasitti hin beekama jechuudha. Achiinas kana fakkaata jechuudha. Na wajjiniin tura.
isa kana fakkaata jechuudha. Yeroo hundumayyuu guyyaa lama lamaan akka kana gootanii halkan halkan dibattanii akka kanaa yoo bishottan baay'ee gaariidha. Isiniin jedha viidiyoo